السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجرتو باليوم بقى نجراتني فيديو كان كيستي كتابة تجويدا نمني بتجو بربادو إنترنت الرد أقسم تليفون الرد أكملت بتاني تليفوني كان الرد بسهولة دينا ما نتيو بتاني أكملت أكنوف لوفو وجونا دينا كان جلوسين تجرس إن شاء الله كان وجود أف أبي كان بوفتني أبي كان بلاي ستور كيسا بوفتني بلاي ستور كيسا كيسي ديمتني تابع الهادف كان جلو كان غادي بوستني بري فتني ديفما ارجسي كتابي إسا كان كتابي الهادف كان جلو كان يجولا رد غادي جوكاستني أني بوفتي تجراوان تيفي أوبن جدا ارجع هلا كان سنين بفي بربادن فيسبوك كيساني سينو دنديتني أمس أسرت اللي أكاونت كريت كوتشو دنديسني جوجل اللي سينو دنديتني يجول أنا ما جوجل مان سينا إرّا كان نماس أن أكاكوتي كان نفسلبتي جوجل ده يجول بكا جوجل كان عندي شقاستني حالا كان سينوفا بكا جوجل سيو تويتاني إرجسي بكا كونتينيو كان تويتاني يجول وان بربادن كيسا فلتشون دنديتني أفان بيا بربادن يجولا فان انجلفا بربادن موبلي وان عربي فيها دبسون اللي سنولفاتو akkasuma biyya jirtaniin jechuudha afaan hedduutu as keessa jira filachuu dandeettanii jechuudha. Ergasii kontinuu bakka jedhu kana tuqxanii amma aappii keessa seennee jirra jechuudha. Kitaaba asii bitachuu dandeettani. Amma akka wal harkaa isin hin dhoofne jechuudha. Takka takkaan isin garsiisaa tokkoffaa namni manatti akka isin dhufu barbaaddan kitaaba tajwiidaa barbaaddanii irratti gadi cuqaastan. Kenya fama takku fama rajaraaju inni erga haala kanaan irratti gadi cuqaastan uffatu hixanii booda kanatu hixu warri moobaayila keessatti dubbifachuu barbaadan isinitti garsiisaa isinillee inshaallah erga haala kanaan cuqaastanii booda iddoo kanatu hixan kino kitaaba nama lamaan nama sadiinillee bakka takkaa bitachuu barbaadan bakki ma'ida'uu kana gootani kitaaba lamas sadis haguma barbaadan bitachuu dandeettanii jechuudha. Saniifuu yoo tokko illee bitachuu barbaadan tokkuma irratti dhiistanii add to the cart bakka kana gattu hixan. Yeroo kana gootanii as gubbatti isin dhufa kuno kitaabni amma isin bakka kana geettanii jechuudha kitaaba ammaa kana. Saniifuu amma bootama mallattuma kana gattu hixanii jechuudha. Iddoo kana gattu hixanii haala kanaan isinii ba'a. Ergasii iddoo kanatu hixani. Erga haala kanaan isinii ba'ee kun amma warra manatti ergamuuf jechuudha. Iddoo kanatu hixanii. Erga haala kanaan isinii ba'ee maqaa keessan, adireesaa, lakkoofsa bilbilaa, koodii waan hundi isin gaafatee itti guuttanii yoo jettanii bakka kanatu hixanii boodarraa lakkoofsa herreega keessanii isin gaafata. Lakkoofsa herreega keessanii itti galchitanii haala saniin manatti isiniif ergamaa jechuudha kitaabni. Amma warri asumatti dubbisuu barbaadan telefoona irratti jechuudha. Nama kitaaba bitadheeti jira waan ta'eef tajwiidni amma yoo akka nama bituutti isin garsiisedha inaan mul'atu. Kitaaba biraa isin garsiisaa achirraa fakkeenya isin tajwiida bitattu jechuudha. Kitaaba biraa kanuma ta'e gadaatu qomee fakkeenyaaf kitaaba kana gadi haatu isa kana bitadhee jira waan ta'eef naan bahu ana amma yoo isinitti garsiisa jedhe kitaaba tokko irratti gadi hin tuqaa amma inni warri manatti akka dhufu barbaadan asirraa jenne inni immoo telefoona irratti dubbisuu barbaadan telefoonuma keessan qofa irratti akka isinii dhufee isiniif ergamee dubbifachuu barbaadan irraa qaruu barbaadan kana fayyadamtu. Isa kanaan karaa kanaan bitattu jechuudha. Tokko miti. Kun kan manatti ergamu. Kun immoo kan telefoona irra isiniif ergamee aappii kana keessa seentanii dubbifachuu dandeettanii jechuudha. Irratti gadi cuqaastu gatiin isaallee wal caala. Kun yeroo 20 wayii doolara 20 wayii kun immoo doolara 5 jechuudha. Tajwiidni ani immoo kitaaba biraa waan isin garsiisaa jiruu fi kun doolara tokko qofaadha.
Saniifuu akkasi. Irra gadi cuqaastanii haala kanaan isinii dhufa kunillee eessaa argattan kitaaba amma seef godhattan kana asii argattan. Bakka silaa irraa bitamu kaawwattanii jechuudha. Amma bootama kana deebitanii gad tuuxxani. Erga haala kanaan gad tuuxxanii bakka kana cuqaastanii jechuudha yeroo kan manatti isinii dhufu bitattan. Amma immoo innuu yeroo kan asirratti dubbistan bitattan kophama isaa isinii fida waan ta'eef bakka kana gadi cuqaastani. Erga bakka kana gadi cuqaastanii haala kanaan isinii dhufa. Maqaa keessan kan kaardii baankii irra jiru itti guuttanii asitti lakkoofsa herreegaa keessanii itti guuttanii asitti ji'a inni irraa dhumatu kunis bara inni irraa dhumatu kun immoo koodii yoo dogongoruu baadhe biyya biyyatti wal diduu danda'a kaardii baankiidhaa duubaan jiru itti galchitanii jechuudha. Ergasii bakka kana cuqaastanii akkaawuntii asuma keessatti akkaawuntii isin aappii kanarra banattanii irratti isiniif ergamaa jechuudha. Fakkeenyaaf bitadheeti jira. Haala kanaan as keessaa argachuu dandeettan isinillee silaa ol baasitiin isinitti garsiisanii dukkanaa hin mul'atu jechuudha. Iskiriin irratti hin ba'u kitaabni dhoowwamaadha. Kanaaf haala kanaan bitachuu dandeettanii jechuudha. Warri asirratti illee dubbisuu barbaaddan ammas warri manatti illee bitachuu barbaaddan haala kanaan bitachuu dandeettanii jechuudha inshaallah. Obboleewwan biraallee warra kitaaba tajwiidaa kana fayyadamuu barbaadu ergaa sababa kitaabni PDF'n argamee jiruuf namni hedduu rakkatu jira irraa fayyadamanii bitatanii isiniin jedha dogongorri jiru dhiifama. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.